fuudhu kun yoggaa dura ol qaadime isiis ta'e isaas ta'e sii du'ee sii maraadhee nyaanni natti hin goruu hirriiban qabu galgaluu sumaa yaada yeroon nyaadhu sii yaada yeroon dhugu sii yaada yeroon taa'u sii yaada yeroon deemu sii yaada jaa'inninis isinis barduwaayin godhachu jira manuma tokko keessatti gombisaa tokko jalatti siree takkarratti rabbiin akka dafee walitti nu fidu ja'an isaan lachuutu yeroo qaadhimanirraa eegalan ililli ajaa'ibaa erguu sii du'e sii maraadhee nam dhiira akka keetii takka hin garree nama jaalala beeku dubartii akka keetii harka hin beeku yaa salaam haasawni isaanii ajaa'iba goota yeroo isiin haasoytu sii du'e sii maraadhee inninis isiinis bilbila isii maleen dubbisu isa maleen dubbiftu yeroo hanqa kana jechuudha yeroo hanqa kana keessatti dubbiin jabdu jaalaltinis owwitu ajaa'ibaa takka adeema yoo inni jalaan kaafne boo'uufaan mala yoo isiin jalaan kaafne tabiraa balaa buusuun mala waa hedduu deema yeroo qaadhimee fi yeroo wal qaadhiman yeroo ni haa godhatan hanqa manan dhufnetti laal maqaan isaa walii yaaman lubbuu tiyya onnee tiyya jaalallee kiyya jaalallee tiyya yaa salaam isiin akkasitti faarsiti inni akkasitti faarsa jarri kun yoomi yeroo ala jiran mana waliin dhufne ganaa sittin dheeressu sirraa hin gabaabsa jaalala kanatti gaaffitaniiti alatti kana deemtutu mana wajji dhufan waggaa mana wajji dhufan wajjin bulanii ganama waggaa lafaa ka'an yee jaalalti akkasitti haasoon san eeysa kuttee barbaadu barbaachisa yee yoo torbaan san hoy godhan jabaatan yookaan tangartee baatii deemtu jabduudhaawu taan achumarraa eegalti lubbuu tiyyaa maarreen suni dhaabbatti maqaa biraa nyaata gootee akkas gootee isiniin baana maqaa biraaga hin jiru waa hedduu jira si galtee arrabaa dhufaa fuuluma keessa wallaalanii wal jibbuu dhabu dhiiroo jaalaltii duraa sun dhugumaan dhugaadha warri jaalaltii duraa sun dhugaadha jijjiiramne dhufu ogaa manarraa inni deemus rabbi natti hin deebisin jetti asuma taanii asii wal abaaran asuma taanii asitti yoo tokko hamtuun itti dhufte walii gammadan eega wal fuudhan booda rakkoo akkanaatii jira jechuudha jaalaltii duraa sun soba ta'uu nama agarsiisu eega mana dhufanii silaa namni eega mana dhufee wal jaalatu jaalaltii oowwituun san eega akka rabbiin dubbatetti jechuudha maal jee wamin aayaati an khalaqa lakum min anfusikum azwaajan litaskunu ilayhaa jee lubbuma teessanirraa akkaanan tokko tahuudhaa wanni nama agarsiisu lubbuu teessanirraa intala namaa aadamirraa hawaa uumee isiirraa aadamirraa ilmaan heddummatan isinumarraa uumamte jechuun haati teessan akkuma aadam alayhi salaam uumamtetti sanirraa fuudhee rabbiin dhiiraa fi dubartiis heddummeesse jaruma lamaan irraa jechuudha litaskunuu ilayhaa maaliif lubbuu teessanirraa wanni ja'uuf silaa jaldeessarraa taate silaa shanyii biraarraa taate ilmaan bineensarraa taate wajji jiraachuun hin danda'amtu hattaa jinni illee osoo taate wajji jiraachuun hin danda'amtu jechuudha rabbiin ilma namaarraa dubartii tana uumeeti ilma namaatiif akka wajjin bashannanan akka qaamni waliin qoree walitti hin taane akka qaamni waliin dheeysine akka namni waliin sodaanne akka namni wajji gammadu rabbiin godhe litaskunuu ilayhaa jee akka gaarasiitti boqonnaa gootan akkana jaartiin raaziyaan jaarsa waggaa dhufee rahaa goossuu qabdi rahaa sammuu harkata ta qaamaa harkata ta qalbii harkata hafuura baafata jechuu gabaabdumatti namni hafuura baafata isiin gammachuu harkatti inni gammachuu harkata mana kana keessatti jaalalti eega wal fuudhee namni asitti deemuu qabdi taalaa suni fedhi malee dhiifa malee naa godhaadha sun jaalalaa miti osoo dhugaan akkasi jaalatanii walii booyanii dhugaan jaalalti jaalala taate namni eega mana dhufee hojii ciise jabaachuu qabdi malee jijjiiramuu qabdu isinii galtee rakkoon teenya nuti alatti namni ni soba isiinis ni sobdi nama akka keetiin agarree addunyaa tanarra yoon deemi dhiira akka keetiin arku inninis addunyaa tanarra yoon naannoo dhalaa akka keetiin arku namni akka keetii addunyaa tanarra hin jiru
soba namni eega mana dhufee bultiin eega mana dhufee abbaa mana keetii kabaji jaaladhu jaalala dhugaatis kanniif kabajaas kanniif nees guddisi gatii sitti godhi jechuudha. Tanaaf rabbiin waja'ala beeynakum mawadda jaalalaan isin jidduu godhe jee kun yoom dhufa eega ol qaadhiman hin jenne rabbiin eega ol fuudhan baana mawadda namni eega waan halaal wal godhatee jaalalti dhufti jaalalti amma deemuu qabdi jechuudha. Waja'ala beeynakum mawaddaan amma jiraachuu qabdi eega ol fuudha namni ol jaalachuu rahmanni jiraachuu barakaan jiraachuu ka rabbiin jetti. Kana warri bultii jaartan gallalaaluun jaalala walii kannuun amma isinis duraanuu siin jaaladha maarree jettee eega mana dhuftee cufamtee siin jaaladhan jettu kana tottolfataas ni dhaabdi afaan bebbereedaas ni dhaabdi yaa akhi eega mana dhuftee jaalala kan inni oo aluma fiiguu yey hin ta'in akkas eega wal fuutan jaalalaas waliif kanna atis abbaa mana keetii jaalala kanniif siin jaaladhaas jiin hojiidhaanis garsiisi jechaanis garsiisi isin lachuu jechuu. طيب تنتنا والكبجة والقدسة تلامدا إنيو هاتي منسيتون كبا هاتي مجارتي نساء إسا إنيو كبجة إنيو تقول إسا جارتي تي سي كبجة تقول سي فود ورخي سنبرتيس كبجة تقول سي أتي جارتي تي خبج خيري سي ملين دبتين يو أتي خبج ورخي سنسن خبجة يو أتي جارتي تي خبج يو أتي جارتي تي قتي تقوتي warri khaysan illee gatii sitti godha jaartii tee waan isiin dubbatu khayrii sii maleen dubbatin waan mana kee keessa asumatti obboleeyyan kee haa ta'u haadha abbaa kee haa ta'u khayrii teessan malee warri isin irraan argin gatii sitti godha dubartiinoo tan warra sii biratti jaarsa sii kabajaatti gootu isii tageelota sii bira kabajaatti gootu isii isin lachuu isin yaagaltu yoo jaarsi jaartii isaa kabaje warri isaa kabaja warra isaa birattis inni yoo kabaje warri isni kabajaaf namni isii beekuun dini kabaja jaarsaa kabajaatti godha jaartiitu jaarsa kabajaa godha warra isaanii birattis bakka hundattuu jechuudha waa hundas warratti himan hin dubbatan isin galtee wal kabaja qissaaniin xumuruun dhiifama miciyoo takkaatu jira tokko heerumtee abbaan qabdu isiin abbaan irraa du'e ni cingiti haati gurbaatun obboleettiin gurbaatun ni cingiti guyyaa kana guutuu dhaabbachaa olti dalagaa boochee tumoosti oggaa isii jaarsi dhufe intalti jaartiin tee hamtu jaartiin tee gaarii miti jaartiin tee hamtuu si maleen dubbatan wanni isiin gootutun takka mul'atu akka fuudhetti warra bira galfate haadhatti rakkoo isaanii tana himachaa turte achitti haadha wajji boochii as deebitee tuma jiraachaa turte jaarsatti osoo takkaan dubbatiin akka warraaf inni waliin tuyneef haatini duute eegasuudha mana haadhaa dheeyiteetichi boochee hafuura baafattee deebiti jaartiin tee badii daleeydii jaaniin jala deemi ilaale jala deemeeti oggaa dhuf mana haadhaa sun namni jiru isii boochuufi rakkoo isiin himattu dhaggeeffatee achitti rakkoo jaartii arkee booyee ifiifuu jechuu akkasi mana kophaa godhateef jaartii tee hoggaa fuutee mana kophaa godhadhu warra keessan irratti hin galchin mana kophaa godhadhuu fi jaartii teessan kabajii gatii sitti godhaa yoo ati kabajii warri keessan sii kabaja jaartii atuu kabajaatti hin goone warri keessan sii kabaju takti